tooftaa zakkoonii fi gareen isaanii jawaadee fi furmaata irra yaadu jiran. Du'a jawaadeetiis duruu murteeffatanii jiran. Keessatti rakkoo maali beektaa? Dhagaa fi bullee gidduutti maaltu da'afamaa jennaani waan gidduu da'afamaa jira. Gama tokkoon furmaateedhaaf arra wanni godhame simannaa godhameef hidaayaa irraa jechuudha. Maal jetteeni? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota gartee maamii horii taatan salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaadha. Lafa ittanitti isin haagee isin jechaa ilmaan Oromoo hundi keessan kan musliimaa kan kiristaanaa lafa ittanitti isin haagee nagee isinitti haa ta'u isin jechaadha. Maaliif ol deebi'aa ooltan maaliif ol deebi'aa ooltan jechuun keessan dhoolamu. Kophaa teessee maal lallabde jechuun keessan dhoolamu. Garuu alhamdulillahi tattaaffii hunda godhaatuma jirra. Qorannoos gaggeessaatuma jirra. Haala itti tarkaanfii gartee irra fudhatamus gartee irratti hojjechaatuma jirra. Wanni isin jechuu barbaade jawaadeelleen haala mijjeessee anaas dubbisaa naan jedhe waa hundaafuu suniif gartee hanga inni gartee egaa na dubbisutti jechuudha dhaamsa naa kaa'e kana wajji haasoo dheeraa wajji isin haasofne hojii dabarfachuu hin dandeenye dhimma gartee fardiirraan jira jeetuma dhaamsuma naa kaa'e anaas dubbise yeroon gartee haalli mijjaayetti isaafillee rabbi haala haa mijjeessu akka keessi jirus ni beeytanii malee jaalanneetii miti kophaa teenyee ugaaniif gartee dubbanne. Anammoo wanni isin yaadachiisuu dhufe. Bilaash maammeen gartee bilaash taa'ee hin lallabu. Haala isaas dheengadda viidiyoo isinii waraabe. Viidiyoolee san keessatti qabxiilee muraasa gartee ni argattan jeetii yaada. Qabxiilee muraasa san keessatti wanni gartee isin jechaa ture jawaadee fi furmaatee adda diiganiiti. Jawaadee kophatti hambisanii kophadha'uu yaa'anii jeetiin isinii ture. Amma viidiyoo jaraarraa akka gartee laaltanitti viidiyoo jarri gadhiisaa jiru akka laaltanitti. Maallaqaaf fidee hin jira. Garuu akka ollaan jira. Akkana yoo na jaalatte sitti dhufaatte beekte. Ati meeqam laata waan irratti? Seera wal jaalatanii. Eenyuun haafis immoo maaliif silaa akka gaarii wal jaalannaa? Yookaan viidiyoo gabaabaa kanarraa akka hubattanitti. Geema gartee karaa hedduun taphatamu jira. Firii jaalalaa furmaatee ni jaalataa. Firii jaalalaa furmaatee waan jaalatuuf dhokatee bakka sanitti xiiqii yeroo dheeraa dhoofatee wannummaan hojii gartee basaasummaa tanatti isa naqe. Jaalala gartee furmaateef qabuuf adda diiguu irratti jechuudha. Adda diigee isii gartee kophaa hambifachuu irratti. Sunirraa sabooni jaalattaa ijanii eeniin jaaladhaa wal jaalannaa. Furmaatiin illee maaliin jeen furmaatee xiiqii keeysan galin. Gaafa gartee namni aarii fi xiiqii keeysa gale mallattoo kufaatiiti namni aarii fi xiiqii keeysa gaaf gale ni kufaa. Qabsoo galmaan gahuu hin danda'uun jechaanii ture. Jechoota isii afaanii beeka isiin aaraa jettu san jechuudha. Sunirra dhaabbataniiti gartee kunoo gartee furmaateelleen gartee jawaadee kophaa dhiittee deemuudhaaf deemti waan jiru takka jechuudha. Gaddaan isin jechaa ture. Kattiin isaanii jawaadee kophaatti hambisuudhaaf jawaadee dura miila jalaa ciranii furmaatee fi isa gartee adda dhawan. Jawaadee kophaatti hambifatanii ammoo furmaatee ilkee nyaatanii isin jechaa ture. Ol bee jarri waan sanirraa haasa'e. Ani hattiin irraa haasa'u hattii fuuldura jarri kun godhu waan gartee godhuuf taa'an. Waan karoorfatanii irraa isin haasawaa ture. Haasawaa san keessatti ni harkattan jechuudha. Gabbeetuma akkasuma dalagu jira. Deebisi. Zakkoon obboleessa biyya gaafa jawaadeen du'e laa. Gaafa jawaadeen du'e. Silaa gartee obboleessaatu gartee wanni dhaalaa miti jeen jaartii obboleessaa. Dhagaa. An ammoo furmaatee siifiin dhiisaa ilmaan ni guddisaa gaafa gartee jawaadeen du'e. Du'a jawaadeetiis duruu murteeffatanii jiran jechuudha. Kanarratti waan hubattan jeetii yaada. As deebisimmaas yoonii fi furmaateen ilmoo jawaadee dhalte ganaa yaa firii gaafa qarqara isaanii baate yaa wayila kasii dhumatti anaafisii wal lolaa jeen zakkoon firiidhaan. Akka gartee mucaan hin dhalanneef
akka gartee ilmoon hin dhalanneef asii dura shoora taphatan gaafa furmaatee tumanii ilmoo gartee isiin garaa qabdu akka gara duutu godhan jechuudha. Suni maali? Intalti tun ilmoo hin dhaltuu fi dhaluun qabduudha. Nu dhaaltiidha. Yoo dhalte wal qabatan jechuudha. Siyalte? Kana keessatti firiinis qooda guddaadha qaba gumaacha guddaa. Amma jarrii fiifuu wal saaxiluu ta'a. Akkaataa itti hojjechaa turanii fi firiis waan gama san geessee fi waan gartee dabarsaa fi ture itti dhufuu teenya kunoo jechuun itti dhufuudhaa teessanii sunis gartee gana saaxiluudhaa ta'an shoora guddaa taphatan. Deebisi zakkoon ammoo ani yooniif yooniif furmaateen dhiittee biraa deemte ilmaan niin guddisaa ganaa qarqarasiin bahuudha. Jawaadeenis ni ajjeefna jechaa furmaateedhaas gartee qarqarasiin baanu jechaa gama tokkoon furmaateedhaaf arra wanni godhame simannaa godhameef hidaaya irraa jechuudha. Maal jetteeni? Kawaasin taate gartee iddoo wal qabsan mara laaltee wadidanii du'aa deemee si biraa ijoollee si dhiisettee deemte amma sanarratti furmaatee waan si dhaamu hootu zakoo dhiifama gaafa dundi zakoo dhiifama gaafa naan akka nama hunda gaafatee ilaalla hootu nutti dhaamee bakka biraa taate qabdu jirtu zakoo du'aa deebiin adeemna hootu karaa keenya akkam hari biraa hareetu jira dhaamsa kanaan kaayaa furmaa Gaafa gama tiribee taarifa waan jenna gaafa akka gartee du'aa deebii furmaateen caalaa fi kimee adda dabaasan gartu angaan isaa lamee adda dabaasti gaachiboota illee jaalatti akkasii dhuftu. Furmaatee eega gartee kachii baatu taate hotto ala wasaalaa siqee ballaa zakkoo gartee miilarra kufiitii dhiifama gaafadhu zakkoo araarfannaan nu araarfatteedha. Deebisanii ammaas firii intaltitu yoo maallaqaan illee si dhufte intaltitu dullattiidhaatii gartee hin fuudhinidha. Firiin ammoo har'a gammachuudha qaba. Gammachuun taakkami ta gartee furmaatiin cinqii tana hunda dadhabee ba'aa tana hunda dadhabee wanni gartee kana hunda jechuun jira. Waggaa isiin akkas jettee gartee silaa akka isiin cinqii san dadhabdee rakkoo jawaadee tana baachuu dadhabdee deemtuudha jechuudha biraa deemtuudha. Kun hundinuu shoora taphatamu jiru. Jawaadeen furmaatee hin jaalatu. Furmaateenis jawaadee hin jaalattu. Itti fayyadamu jirti jaazakoon namoonni cinaanis lakki jawaadeetu furmaatee irratti ilmaan guddifachuu jira. Jawaadeen furmaatee fadhu muslaasaatiif itti maxxanee jiraatan jira malee jawaadeen hin furmaatee muslaasaatiif itti deemu jira malee jawaadeen furmaatee hin jaalatu maaliif itti maxxanee muslaasaa akka ilmaan kana guddiftu silaa jaalate ilmoo sun waa halaqaan baate waa beekamaa baafamte arra ilmoo sanii hadoodaafi silaa irraa dhaluu dhugumaan qabaate maaliif irraa dhaluu qabaate ilmaan kana haalaa guddiftu jechuun itti maxxan malee. Yaa jaalatamtoota kiyya wanniin gartee obboleeyyan kiyya lamaan ka wal jaalate furmaatee fi jawaadee rakkina hammaateef gartee akka isaan adda bahan akka isiin gartee yooniif isa dhiittee deemte furmaata arkattu jettanii gartee waan kanaan irratti gartee hin dammeessinaa. Namee wal jaalatu addan baasinaa wanni jechaa tureef diinaa karaa kanaan dhufaafi arra kunoo diinni daawwattoota kiyya koomentiilee isin barreessaa turta karaa saniin dhufan jechuudha. Waan kana keessatti maal jechuudha isaan lamaan idduu qaawa laallatanii adda baqeessuudhaaf. An ammoo asirratti furmaate gaafa gartee atis rakkina dadhabe jettee afaan isaa taatu jawaadeen adda baate. Atiis namni gartee gidiraa kana hunda nu dhalee sihii ja'anii dhiiga si xuruurfachuudhaa ta'an lafee si caccabsuu ta'an taniifuu atiis bakka jirtutti of eeggadhu jawaadee hojii ol qabadhu jawaadee atiis guyyaa gartee furmaateen gartee utubaa sii taatee jirti furmaateedhaan qaawni siif furmaatee idduutti yookaan jaalalateetii fi ta furmaatee idduu qaawni uumame. Atis kophatti haftee qabaddu taa'in akka sangootaa sanii nyaadhamu deemta. Tanaaf qaawa isin idduu jiru bantanii gartee diina ifin dhageessisinaa. Ammallee xiiqii keessaa baha aarii keessaa baha obboleeyyan kiyya. Namni gartee haidhini qallata malee cituuti.
ni injifattan yaa Jawaad yaa Furmaatee ni injifattan irra aantan ummata Oromoo hundaa du'aa isinii godhu jira isinii wajji dhaabbachuu jira nuti isinii wajji dhaabbachuu jira qabsootana yoo gartee waan kana gartee furmaata barbaannettanii kanii fi gartee furmaanni lakkee adda bahuudhaa kan ittiin taate rakkinni guddaatu as deema gaagaama lubbuu teessantu deema. Arra gartee jarri tattaphatee kokkoplaadhaa haasawaa jira. Huggaan hin gartee haasoo isaanii kokkoplanii taphatan san huggaan akka garaa kanaan na gubate. Wallaahi garaa kanaan na gubate. Maaliif adawwiin itti hin gammachiisinaa wantoota garii gabbaatanii dubbatinaa. Isinii jechaatiin ture allallee gartee tanaan isinii dhaama wal jabeeffadhaa wal utubaa wal jaaladhaa wal kabajaa jaalalti teessan ammoo Oromoo ni gammachiifti isin wal jaalachuun adawwii teessan ammoo garaadha guddi adawwiin huggaaniif isin wal jaalattanii gartee jireenya keessan keessa wal gargaartan adawwiin gara gubatti. Kanaaf shoorri kun isirratti taphatama. Kun ammoo yoomiyyuu galman ge'u. Gareen maafiyaan yoomiyyuu gartee adeemsi isaanii kun galman ge'uudhaan sitti dhiibu. Daawwattoota keenya. Kanaaf isinillee dhaamsa kana gartee obboleeyyan kiyya biraanis naaf gahaadha. Jawaadii fi Furmaatee isinillee iddoo isaanii irratti jaalala isaanii irratti akka jabaatan akka ciman akka wal qabatan godhaadha. Inshaallah qaamaanis wal biratti argamne yoo rabbi jee isaan cinaan dhaabbanna ammallee gaa adawwii gartee itti dhiisaan jiru wantoonni gartee asirra dubbatan ni beektaa. Galtee takka takkaan jalaa saaxilaadhaa adeemsa isaanii itti himaa jira. Silaa arra gartee qaamaan argadhee waan kana hunda gartee akkaataa isaan gartee tarkaanfiin isaanirra fudhatamuu deemu kun akka irraa if eeggatanii godha. Ammallee waan qabxii takka dirqamaa gartee silaa dubbatamuu qabu tana gartee nama bulchisiifne tana namaa isin oolchisiifneen ol bee dubbadha. Kanaaf qaawwa ifidduutti hin garsiisinaa qaawwa gartee ifidduutti hin baniinaadha. Suniif tarkaanfiin gartee lammaffaadhaa akka hin najjaane tarkaanfiin lammaffaa yoo tazakkoon gartee itti najja'u yooniif isin qaawwa bantaniif malee zakkoon najja'uu hin danda'u. Ta'ammoo iddoon isin jirtan beekamuu qabdu. Asii gallee mana dachaanee ichi dheeyinee ganda kanaa dheeyinee kunillee gartee barbaachisaadhaa miti. Lafa jijjiirannee jira lafa jijjiirannee jirra inshaallah alhamdulillahi bakka gartee nageenyi keenyaas gartee itti kabajamu bakka akkasiitti gartee iddoo jijjiirannee jirra jechuudha qabdan malee iddoo dheeyitanis baadiyyee jirra magaalaa jirra suuqa jirra ammoo akkuma qaxxii gartee asii jiru godhaa turtan shoora taphachuudha qabdan iddoo silaa gartee jirtan san akkaataa gartee itti ibsuu qabdan gaasuun isin tooftaalee gartee hedduudha qabdanii hangasiin isin jaa daawwattoota kiyya suniif gartee har'a jaalti caalaatis gammaddee gartee waan biraa jechaa jirti gammadee alhamdulillah ilmaan kiyyaa wal harkadde caalaa immoo akka inni gartee ashaangullitti simatu godhanii akkas godhanii biraa kutan dubbiin caalaadhaan deemtu dubbii caalaa san akkas goonaan waa'ee gartee Jawaadeetii fi Furmaatee irratti xiyyeeffannaa kannaa jiran ayyadaa jedhanii ayyadaa ilmoo dhoorkanii boochisanii aboo garee tana duba rabbiin gartee nu cinaa dhaabbatu inshaallah irra aanna du'aayiidhaa sun godhaa nu cinaa dhaabbadhaa yoomiyyuu taanaan amma gaa tarkaanfiin lammaffaa fudhatan akka hin dajjaane sigaltee dura dhaabbanna akkasii daawwattoota kiyyaan galmaan jechuu dhufte wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.